meejara nawaan isin ajaa'ibu kaleessa namni Hacaaluu ajjeese Abiyyi Ahmadi Taayyeedha Shimallis jechaa turan har'a garagalchanii Jawaaritti deeman maaliree isaan ergamni isaanii kallattiidhaan ka kennamu TPLF irraayi dhiiguma Hacaaluu Hundeessaa balleessuuf deemaa jiran jarri kun mee Oromoo hubadha mee amma shira jarri jidduu kana Jawaar hinaafanii Jawaar irra godhaa jiran laala Hacaaluu Hundeessaa kallattiidhaan gara Jawaar jijjiiraa jiranii bar Hacaaluu Baqqalaa Garbaa Jaaldaa'uu Dibsa Baqqalaa Garbaa dabalatee Hamzaa Booranaa Hacaaluu Hundeessaa akka garasitti awwaalamneef mana hidhaa seenanii waggaa 2 guutuu hidhaman isaan inumaayyuu har'a du'a Hacaaluu Hundeessaa Jawaarii galchaa jiran maal isinitti agarsiisa kun jarri kun akka dhugumatti wayyaaneedhaaf bitamanii hojjetan nama afran kana jala sararaa fudhadha Dr. Ittaanaa Tsaggaayee Araarsaa Muniir Abubakar Muniiriin dubartiitu mindaa kafalaaf hin beekan Muniiriin na beeytanii Muniirii wajjin hojjenna as waliin turre nama waliin bakka takka dhaabannee nyaanneedha Muniiri hin beeka waan inni dalagu hunda isa kanaaf amma gurra qabaa jiran duubaa itti micciiraa jiran mindaan keenya kan isinii kafallee amma dubbiin jabaatte ja'anii jiran duubaan dhukkee itti kaasaa jiran malee Oromoo yaadaniiti miti namni Oromoodhaa yaade haqa Hacaaluu Hundeessaan awwaaluu beeka namni Oromoo jaalatu dhugaa Hacaaluu Hundeessaa awwaaluudhaaf hin deemu amma isaan kuni akka duuti Hacaaluu Hundeessaa abbaa Hacaaluu Hundeessaa inumaayyuu ummanni keenya tashwiisha ta'e sila Hacaaluuyyuu ka ajjeese wayyaaneedha sila Hacaaluuyyuu ka ajjeese Tigreedha yeroo sanitti ummanni Tigraay hin beeytanii amma tokko Finfinnee keessa jira isaan kanatuyyuu nama itti bitee Hacaaluuyyuu ajjeesisiise waan jedhu tokko nutti uumaa jira jechuudha isaan maalirraa ka'an beeytanii jibbama Jawaar irraa qaban irraa ka'anii ummata Oromootu tashwiisha godhan wallahi wanni kun dhugaadha hubadha Hacaaluu Hundeessaa namni ajjeese an akka kiyyatti amma jaruma amma Jawaar irra duulbane kana na fakkaata maaliif Tigraay itti bitanii Abiyyi badaa godhuudhaaf inumaayyuu dubbiin faallaan warkaa dhufaa jira bar mee haasa'a waan amma Muniirfaa dalagan waan Dr. Tsaggaayeen dalagu waan itti aanaan dalagu waan Girmaan sun dalagu hubadha du'a Hacaaluu Jawaaritti galchuu deeman Baqqalatti galchuu deeman kuni maal agarsiisa inuma namni Hacaaluu nyaate jara kanniini jechuu dandeessan Oromoo sababiin isaanii Hacaaluu yoo rakkoon irraan gayaan ummanni Oromoo dammaqee Abiyyi Ahmad irratti ka'ee dhaba godha isa jedhu qopheeffatan iskeel gabbisaa keessa hin jiru iskeel gabbisaa waan akkanaa keessa hin jiru haasa'ee dhugaa namaan dhoysinu jedhan haqa namaa hin awwaaluwan iskeel gabbisaa kana keessa hin jiru namoonni afranan isin dhaye Girmaa Ayyaanaa Tsaggaayee Araarsaa Muniir Abubakar Ittaanaa hafte guruppiin isaanii tokko duuba ka jiru ka biraallee isinii dabala amma yeroo isaatii miti afran kana beekuun isin gaya Oromoo isaan kana keessatti du'a Hacaaluu Hundeessaa Abiyyiyyuu miti sila dubbii waan jedhu natti fidaa jira ana mee hubadha adada guyyarraa ooltanii bultaniin dubbii jijjiiraa dhufaa jiran Tsaggaayeen amma ka jechaa jiru Jawaari jechaa jira numaayyuu Muniiris akkasuma jechaa jira jarri kun maalire mindaa isaanii kaleessa kafalame santu amma idaa kafaluu dadhabanii kan nuti qabsaa'ota keenya jennee wajjin dhama'aa turre san damoosa san Jawaar amma waan san harkaa fashaleesse Jawaar wayyaanetti fuula kennachuu didee jennaan Jawaar ummata Tigraayitti fuula kennachuu didee jennaan isaan Jawaar irratti duula banan waan biriif Jawaar hin jibbinee bar maaliif akka nu hiititti wayyaanee wajjin dhaabatee Abiyyi abaaruu dhabeedha bar guma Hacaaluu baasuufi miti Oromoo yoo waa xiinxallitee waan hubanne siyaasa keessaa bayi namoonni afran kun warra mindeeffamanii Jawaar akka nu yaanne deemaan jiru damoosni keessan birrii kana muluu isni kassarre walaa taane jedhanii wani jedha Muniir yoo barbaaddan peejii isaa intartiim jedhuu fi Muniir Abubakar jedhu jala deemaa laala dubartii inni wajji haasa'u beeyna dubartoota keessaa mindaa isaa kafaltu beeyna waa hunda isaa lafa jira jarri kun har'a rakkatan dhugaadha nuti qoleessallee qulqullu dhugaadhaan Jawaariif jaalanne dhugaadhaan Hacaaluuf boonne dhugaadhaaf Hacaaluuf qabsoofne dhugaadhaan Hacaaluu akka baatuuf dalagaa turre warri dhugaa kaleessa Hacaaluu Hundeessaallee nama balleesse beeku jara kana kanaafuu andu'uma Hacaaluu keessaayyuu Tigraay harka qabdi jedhee fudhadha jechuudha akkasitti akka uummanni keenya hundi hubattan soba jechuu yoo barbaade Tsaggaayee dhageeffadhu Tsaggaayee maaliif Jawaarii garagalchee du'a Hacaaluu gara Jawaar deebisuu barbaada Muniir maaliif du'a Hacaaluu Jawaariif deebisuu barbaada kuni wanni wal xaxaadha isiniin jedha abbaa dhugaa du'a Hacaaluu balleesse rabbii tokkocha beeka ana akka kiyyatti namoonni isinitti hime kun afran hedduu dhiiga Hacaaluu Hundeessaa keessaa harka qaban jedhee fudhadhaan afran Girmaa Ayyaanaa Tsaggaayee Ittaanaa fi Muniir Abubakar salsalanni hedduutu jira nama biraallee hin beekan isinitti hima isaan sanis isinitti himna garuu ammatti tunniin biccaan isin geetti kanaaf yaada isaan kanaatiin Oromoon kaleessa isin burjaajofne amma booda dhugaa jirtu himuu waan barbaachiseef isa dhumaa irratti ajandaa kiyyaa miti kun ajandaa biraa isinii qabadhee dhufe ajandaan jalqabaa namoonni gaafii naa dhiyeessantu jira marroo fi Jaaldaa'uu Dibsaa garaagarummaa isaa mee addanuu baasi Ahmad nama jedhee na gaafatee jira lammaffaa irratti ammoo
taphattoonni Itoophiyaa baga gammaddanii tapha injifachuu keessatti mee ijoolleen teenna ijoolleen Masrii jirtan akkami kaa Masriin dullaadhaan isin ari'uun jammarre dubbiin jabaate wallaahi dhugaa isinitti ba'a ummanni Masrii akka malee aare Itoophiyaan bishaan illee nurraa qabatte kuwaas illee nurraa qabatte jedhanii akka ajaa'ibaa kanatti warri gaazexeessaawwan isaanii ka waa'ee yanni hojjetan iyyaa jiranii inumaayyuu kan nuti taphate Itoophiyaa miti Biraaziil jechaa jiru Biraaziiltuu taphataa jira Biraaziiltuu nuti taphate malee Itoophiyaan eessaa tapha akkanaaf iddii jedhaa jiranii isa kana irratti dhugumatti tapha sallaalee jira Itoophiyaan tapha kaleessa taphate tapha addaa taphatte inumaayyuu gooliin laman diqqaataa iyyuu Masritti itti diqqeessitaniyyuu lama diqqaa gootan laman diqqaata silaa 5-6 galchuu qabdi ijoolleen kaleessa maaliif jennaan hin taphatte tapha jechuun ammoo siyaasa keessa hin jiru kuwaasiin ispoortiidha jaalala waan taateef kuni waan nama kamiinuu wal qabsiisuu hin qabamu ijoolleen sun ammoo guyyaa kaleessaa dhugaa raajii dalaydanii ummanni Masrii gadi bahee Itoophiyaa miti kanuun taphate Biraaziil jechaa jiran kanuun taphate Itoophiyaa osoo hin taane Biraaziiltu nuun taphatee jiran kana jechuun maa inni bishaan illee giddibii laga Abbaay nurraa qabattee jirti Itoophiyaan ammas kuwaasii nurraa qabatte Masrii kanatu isiin mala Masrii kanatu nuun mala jedhanii u'uu jechaa jiranii ijoollee teenna warra Masrii keessa jirtan Masriin goota Masriin jabduudha jedhaaf affaarsaa malee fuula ittiin guurina okay maaliif jennaan jarri dhugumaan aaranii jiranii dhugumaan akkamitti nu mo'atte jarri kun jechaadhaan gadda guddaa keessa cabanii jiranii of eeggannoo godhaa akkamitti akkas ta'e jedhaaniitiin isaan wajjin Itoophiyaa irratti waa jedhaa malee jireenya keessaniif dubbiin badaa ta'a fakkaata wallaahi ummanni hedduu dallanee jira isuma dhugaa isinitti hima ummanni Masrii aarii guddaa qaba jarri kun ufiillee qaayidaa ummanni keenya baay'een achi keessa waan jirtaniif of eeggadhaa yoo isaan aaranii waa jedhanillee jalumaa cal'isaa isiniin jenna kanaafuuyyuu isaan walumaa galattuu Itoophiyaan nutti hin taphanne Biraaziiltuu nutti taphatee inumaayyuu ka jedhaa jiran jarri taphuma meedaa keessatti taphatameeyyuu tapha Masriin hin jirtuu jechaa jiran ummanni keenya Masrii akkamitti tapha akkasii taphata Itoophiyaan eessaa fidde nuti Itoophiyaa kan ittiin beeynu giddibii qofa nurraa qabdeedha malee kuwaasii nurraa qabdee hin beeynu jaan waan ajaa'ibaati anuma mataa kiyya nagarra ani isinitti himu goolii meeqaan eege beeytani goolii 4 duwwaadhaan Masriin Itoophiyaa mo'atti jedhee eegaa ture waan yaada kiyyaa isiniif hima 4 duwwaadhaan goolii 4 duwwaadhaan Masriin Itoophiyaa mo'atti jedhee eege yoo soba jedhu dirgim goolii 2 Allahu akbar maaltu ta'e yoo jedhu Masrii tokko wajjiin hojjanna beeytani as hoteela asii tokko wajji jirra maal itti mul'iseet kunoo akkana isin goone ka Itoophiyaan jennaan mabruuq naan jedhe isitti ka inni cinqaa irraan qabu garuu warri biyya jiru suni dhugaa rabbiititti hedduu itti dhagayama hedduu gaddanii jiranii akkuma isinii poostii goonee feesbuuka kiyya jala yoo seentanii ilaaltan nama 4-5tu waa'ee kanarra yaada kennachaa jira Itoophiyaan giddibiillee nurraa qabdee bishaan ammas deebistee taphallee nurraa fudhatte an tapha kaleessa taphatame Itoophiyaa taphatte jedheen fudhadhuu jedha tokko Biraaziiltu nutti taphate akka Biraaziilitti taphatan Biraaziiliin hin beeytanii mi tapha isin Biraaziil jechuun warra waancaa addunyaa yeroo 7 fudhateedha guyyaa takkaan fuudhanii Biraaziil geessan taphattoota Itoophiyaa jechuudha ijoolleen Itoophiyaa warri tapha san keessa taphatan ifaajee keessan baga gammaddanii ispoortii kanan jaaladha anis kuwaasii waan taphadhuuf hedduu galatoomfaaf isin galatoomfannaa baga injifattan walii galatti baga injifattanii namni wanni taphatuuf injifachuu fi kana caalatti ammoo akka cimtanii itti agarsiiftan shakkiin hin jiru jechuudha maa dhugaan kanuma ka taphattee itti argisiifte taanaan bareedaadha kanaafi waan hedduu kaleessaan eegamintu dalagamee ijoolleen Masrii keessa jirtan of eeggannoo godhaa ummanni akka hedduun aaree jira isa jedhu ergaa isinii dabarsuu barbaada itti aansuudhaan yaada kiyyatti deema yaada kaleessa tuqerratti komantii garagaraa dhiyeessaa ture paartiin ABO biyya keessa jiru lammaffaa ammallee xalayaa barreessee jira waraanni adda bilisummaa Oromoo bosona jirus hoogganaan ol'aanaan Jaalmarroonis waa'ee alaabaa irratti ibsa kennee jira jalqaba irratti warri Finfinnee jiru maal jedhee barreesse lammaffaallee irra deebinee boordii filannoolee akka nuu beeku jechuudhaan ammas irra deebi'anii xalayaa barreessanii jiran isa kana irratti waa takka walitti himna ABO'n meeqa jira Oromoo ABO'n meeqa ABO'n takka ABO'n Oromoon beeku ABO takkattiin alaabaa tana qabachuu qabdu ijoollee bosona jirtu qofa addaan waa isinii baasuu dhufe uummata keenya na dhageeffadhu sheer godhi alaabaa adda bilisummaa Oromoo tana qabachuu namni qabu ilaalaa alaabaa tana Jaal Daawud Ibsaatiin waliin madaaltu Jaal Daawud Ibsaa qabsoo dhiise qabsoo karaa nagayaa qabsaayaa jira qabsoo karaa nagayaa alaabaa kana waliin hin deemu har'arraa kaasee boordiin filannoo wanta dogoggora dalageef uf duuba deebi'ee alaabaa kana akka Jaal Daawud Ibsaa irraa kaasu karaa tasgabbiitiin yaada keenya bilisaan ibsannee gaafannaa jechuudha alaabaan tuni ka bakka buutu marroo dirribaa
jaal gammachuu abbooyyee, jaal sanyii, jaal kamaal galchuu, jaal kamaal galchuu jedha koloneel eenyu maqaan isaa sheek kamaal hebo ustaaza keenya jechuudha. Isaan kanniin bakka buuti. Alaabaan tuni guutumaan guututti nama qabsoo karaa nagaa jedhu bakka hin buutu. Kana hubachuu qaba jaal Daawud Ibsaa kana caalaa haasaa baay'isuun hin barbaachisu. Ummanni Oromoo illee murtee tokko murteessitanii jirtan. Alaabaan ta ummataatii jettan. Alaabaan ta ummataa eega ta'e namni ummata irraa alaabaa dhoorguu danda'u hin jiru. Asirratti waa takka hubachuu qabna. Alaabaa tana warri kaleessa qabate warra qabsoo karaa nagaatiin qabsaa ture miti. Alaabaa tana warri kaleessa ittiin deemaa ture takkaa qabsoo karaa nagaa jedhee amanee hin beeku. Yeroo jaarraa abbaa gadaa irraa kaasee, yeroo jaal nadhii gammada irraa kaasee, yeroo hagaarraatitti jaal marroon ba'utti dhugaa jirtu walitti himuu yoo barbaadan taate nuti siyaasa keessan hin beeyna. Alaabaan tun bakka isin hin buutu. Jaal Daawud Ibsaa kallattii fedhen bakka fedhe seenee alaabaa isa fakkaatu fidachuudha qaba. Alaabaan adda bilisummaa Oromoo ka qabachuudha qabu loltuu adda bilisummaa Oromoo jalmarroodhaan hogganamtu qofa. Jaalattus jibbitus gurratti si calawu. Abbaa alaabaa barbaadnaan alaabaan tashee Muhammarra jaati. Harargeedhaan malti. Ijoollee afran qalloo, ijoollee abbaa gadaa, ijoollee jaarraa abbaa gadaa jaraa deebisna. Yoo ammoo akka Oromootitti alaabaan tuni jalqabarraa maaliif uumamtee ka barbaadan taate alaabaan marroo qofatu qabachuu qaba alaabaa kana. Marroon ammoo ummata Oromoo hunda bakka bu'ee qabsaa'aa waan taateef Oromoon hundi alaabaa kanaan faayamuu mirga isaati. Akkana moo akkana mi jiran dhugaan isa kana. Wanti jaal Daawud Ibsaa godhu waan ala kana taa'ee warri wayyaaneen qaxarte Girmaa Ayyaanaa Tsaggaayeen maarreen godhu nuti kanaan dhageenyu. Kuni bakka hin qabnuuf jara kanaaf alaabaan ta Oromoo eega taate Oromoodha. Oromoodhaaf hunduu lafa jira. Isa kanaaf jarana dubbiin ijoon isii tana ibsa kennee jira marroon. Alaabaan ta ijoollee Oromooti, ta ummata Oromooti jedhe. Alaabaa qabsooti jedhe. Alaabaa ittiin qabsoofne ittiin lolaa jirruudha jedhe. Kanaaf ummanni Oromoo abbaan barbaade qabachuu mirga qaba jedhe. Argite dhugaan isin matan. Waa takka isin gaafadha Oromoo. Isin gaafadha gaafii. Alaabaan kuni eega alaabaa jaal Daawud Ibsaa taate marroof jaal Daawud Ibsaa tokkoo miti. Marroon ajajaa olaanaa waraana adda bilisummaa Oromoo loltuu qophattisaa waraana qabudha. Jaal Daawud Ibsaa qabsaa karaa nagaa Finfinnee keessa taa'ee boordii filannootiin galmaa'ee qabsaa jirudha. Kanaafuu alaabaan tun ta jaal Daawud Ibsaati moo ta jaal marrooti jettanii murteessuu deemtanis. Mee deebii kana itti kennaa ishii. Warri har'a nama mormaa jirtu mee marroomaaf jaal Daawud Ibsaa jidduutti deebii kenna. Alaabaa kana marroo qabachuu qaba moo Daawuddu qabachuu qaba? Daawudiif marroon tokkoo miti har'a. Daawud Ibsaa qabsoo karaa nagaa qabsoo qawwee qaata dhiise. Hin dhiifne ani hoggana marrooti yoo jedhe asaa bahu. Gee ishkoom naayi ishpeeta ishmaak ishpeeta. Isinitti madagaa yoo marroo fi Daawud waliin hojjannaa hoggansi kiyya Daawudi marroon jedhe rakkoon takka illee hin jirtu. Bakka jaal Daawud Ibsaa kophaa isaatitti galmaa'ee boordii filannootitti dorgomaa jirutti alaabaa adda bilisummaa Oromoo ka qabachuu qabu marroodha moo jaal Daawud Ibsaati. Deebii itti kenni yaa uummata Oromoo dhugaa yoo isinitti himan hin fudhattan. Fudhachuu yoo baattan isintu gadalii gala. Marroonis alaabaa argachaa hin jiru jechuu bara. Gaafa jaal Daawud Ibsaa alaabaan tuni tiyya jechuu jalqabe gulana marroolleen dhufe alaabaan kuni kootii marroomaa qabatte jechuu deema Daawud. Kanaaf abbaan alaabaa kana qabachuu qabu tokko uummata Oromooti, lammaffaan loltuu Oromooti. Loltuu Oromoo jechuun marroo dirribaati. Sa'atii kanatti isatu bosona dhaabatee dhugaadhaan faccisaa jira. Oromoon nama lamaa kabajaa kenna. Tokko paartii KFO Jawaariin hoogganamu, lammaffaa loltuu waraana adda bilisummaa Oromoo marroodhaan hoogganamu. Isaan kana lamaan yoo qabatte milkiin keef duuban deebu. Saniin gara kaanitti warra wayyaanee Finfinnee deebisuudhaaf abjootu. Abjuu isaa fuula itti dukkaneessi. Karaa itti cufi. Wallahi kallattii takkaan dhufuu hin danda'an. Lamaan kana jabeessi. Jaajaa qofa jabeessi. Jaajaa qofa jabeessi natu siin jedhe marroo fi Jawaar jabeessi. Jawaar jechuun Profeesar Mararaa jechuudha. Jawaar jechuun Baqqalaa jechuudha. Marroo jechuun Oromoo miliyoona 60 jechuudha. Marroo jechuun loltuu waraana adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Lamaan kana yoo qabatte isaan kaan itti dhiisi warra Finfinnee gallee wayyaanee irraa mindeeffamne mindaan kenna kassaree akkam taana jedhu kana jalaa dhaya. Namni Oromoo sochoose nama lama. Tokko jaal marroo lammaffaan Jawaar Muhammadi. Adda durummaadhaan saba Oromoo tokkoomsee akka inni wayyaanee kuffisu ka godhe Jawaari itti aansee marroonis hojiidhaan nu agarsiisee jira. Sigalee Oromoo ani dhugaa dubbadha. Marroonis hojiidhaan nu agarsiise. Hojiidhaan marroon nu agarsiise marroo ittiin boonna. Kanaafuu jara kana lamaan tokkoomsuu irratti dalaguudha qaba. Atis ka bosona jirtu saba kanaaf qabsoofta ka karaa nagaatiin qabsaa'u saba gamaa. Walii galatti waa'ee alaabaa irratti alaabaan takkatti. Alaabaan lama hin jirtu. Alaabaan paartiin lama ittiin galmaa'u hin jiru. Alaabaan takkattiin tuni ijoollee loltuu bosona jirtuuti. Kanaafuu ijoolleen bosona jirtanillee lafa kaayaa ka alaabaa. Alaabaan ta jaal Daawud Ibsaa gaafa taate hin qabatina.
maaliif qabattaniitiin bosona keessa mirmirsitan isin inni laallattu jechuudha bar dhugaan jiru kanuma tokko tokko kanaayyuu hin beeku waa barreessuu waa poostii godhuu maal poostii godhee hin beeku sinii galee jaajaa barreessi hundi kee jaajaa qofa kaa itti dhiisisaan kan isaan kuuwwan wayyaanee deebisuuf taaggalaa jiran Jawaar Mohaammed irra qabsoo karaa nagaatiin jedhu bu'aa sii buusa itti amanneetinii wajji dhaabbachaa jira warri wayyaanee deebisuuf abjootu sun hin jirtu jedhiin karaa itti cufime jaa barreessi aboo dhugaadhaan itti argisiisi namoota takkaaf lama wayyaaneef dalagaa turanii mindeeffamanii birrii idaa wayyaanee kafaluu dadhaban suni rakkina kennaa miti rakkoo kennaa miti nuti nama lama beeyna loltuu Oromoo hayyuu Oromoo loltuun Oromoo marroodhaan hoogganamtu ijoollee adda bilisummaa Oromoo kabaja isiniif qabna tokkummaan keenya itti fufa isinis qabsoo keessan itti fufa Jawaariin ammoo hayyuu kenna beekaa kenna ni jaalanna ni kabaja qabsoo isaa itti fufa kallattii kamiin wanni duuba deebinu jiru warri mindaan isinif baay'ate idaa wayyaanee isinif baay'ate dalagaa takkan qabanii bar waan takkan dalagan mindaa qofa wayyaan irraa fudhatanii amma idaa san kafaluu dadhabanii Jawaar irratti duultanii dhiistanii hin maraattan malee wanni fiddan hin jiru kanaaf Oromoo dubbii tana xumuri ka jabaayfadhu lammaffarratti alaabaa tana marrootu qabatuu qabaa fi daawuddu qabatuu qabaallee murteessa kanaafuu badni paartii siyaasaatiin Oromoon gaafa jaal Daawud Ibsaa alaabaa tana maqaa isaatiin galmeessu dogoggora dalaydan alaabaa adda bilisummaa Oromoo namni qabatu Oromoodha itti aansee ammoo loltuu Oromooti ijoollee bosona jirtu qofa namni karaa nagaa jedhee mana keessa ciisu finfinnee ciisu yookaan quumisiranyaa ta'ee mana keessa dhaabatu alaabaa kana qabachuu hin danda'u sinii galee guyyaa barbaadan quumisiranyaa godhanii mana keessa dhaabu guyyaa barbaadan gabbaasan alaabaa tiyyan qabatinaa jedha sun hin danda'amu alaabaa ka qabattu ijoollee bosona jirtu qofa kasaba kana bilisa baasuudhaaf Oromiyaa walabaa ijaarra jedhee warra taaggalutu alaabaa kana qabata malee namni finfinnee taa'ee karaa nagaa jedhu alaabaan tun isan ilaallattu Jawaar ammoo alaabaa kana ummanni Oromoo ittiin simate mirga qaba alaabaan ta'u ummataa waan taateef ummanni jarana Jawaarii miti Abiyyi ittiin simataa ture bar alaabaa kana har'as yoo barbaadee jedhe alaabaa jaalatuun Abiyyi illee yoo dhufe manni simachuu ni danda'a alaabaa barbaadeen kanaafu alaabaa teennaan akka ummanni ebaluun simanne alaabaa teennaan akka ummanni akkas hin goone kuni dogoggora guddaa waan taateef dhugaan jirtu tanaa gurratti isin cala'u fudhadhaa yoo fudhattan fudhachuu yoo baattan ammoo hin madooftan malee wanni isin fiddan hin jiru sidii qala wayyaaneen deebiteen dhuftu garaa kutadha hin jiru kun lamaan tana jabeessi jaajaa qofa jabeessi Oromoo nama hujii waan hojjetee nutti argisiise dhugaa isaan dabsinuun agarte marroon waggaa afran kana keessatti hojjetee natti agarsiisan kaleessallee jaaladha har'as hin jaaladha jaalalli isaa akkuma itti fufee jira alaabaa tana ammoo jaal Daawud Ibsaa amma booda boordii filannoo irratti kagalmeesses haquudha qaba alaabaa mataa isaa qopheeffatee akkuma ustaazni Abu Musaaf jedhe san akka barbaadetti yoo barbaade jaakeetti isaa godhatu alaabaan tuni alaabaa loltuuti alaabaa ijoollee teenna bosona jirtuuti ijoollee bosona jirtuun alaabaa lafa kaa'a jechuun hin danda'amu Daawud Ibsaa gaafa qabsoo karaa nagaa jedhe alaabaa tanaan adda gale qabsoo karaa nagaa yaa'a jechuun hin danda'amu alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabattee kanaafi yoo akka kaleessaa bosona deebitee loluu barbaadde asseeyyoo bosona deebuu san ta'uu baannaan alaabaan tamarrooti marroon ka Oromooti Oromoon akka barbaadetti alaabaa isaa akkana godhuu danda'a fash shaa dhugaa isinitti yoo cabsan fudhattani isii tan abbo nuti siyaasa keessan jalaan seennee keessaan baane akka lilmee agarte akka lilmee isinitti linnee keessaan baana waan isin dalaytan hunda eegala isinii galee lilmeedha nuti akkana keessa deemna waan isin gootan hunda isaa isinitti himna ummanni keenya dhugaan jirtu tana la alaabaan ta'u ijoollee bosonaati alaabaa tana qabsaa'onni kaleessa jaarraan abbaa gadaafa yeroo wareegama itti kafalan lollee Oromiyaa walabaa ittiin ijaarra jedhanii gadhaaban Jaal Daawud Ibsaa finfinne keessa taa'ee ittiin galmaa'uufi miti kanaafuu alaabaan tun Daawudiin hin ilaallattu wanni lammaffaa deebitee ibsa baastuuf hin jiru boordii filannoo ifoite gaafadhu boordiin filannoo uummata Oromooti olii miti boordiin filannoo kama qabsaa'ota Oromoo jaalabdii Raggaasaa Maneedhaa keessa si kaa'ee achitti beelaan fixaa jiru sanimi maasan si hin baasin har'a waa'ee alaabaa si sirreessa boordiin filannoo waggaa lamaan kana quumisiranyaa godhee si dhaabaan turre boordiin ati har'a gaafattu salaam boordii naa beeki ja'an boordii sii beek akkamitti akkana dalaytanisi dogoggora guddaadha boordiin filannoo bara soo nama jalaa dhagaye silaa jaal Abdii Raggaasaa si hiikaa bar silaa waajjira takka sii banaa bar maa inni boordiin filannoo uummata Oromooti olii miti wanni uummanni Oromoon barbaanneen ta'u alaabaan tamarrooti marroo bakka buuti marroon loltuudha atis yoo lakki alaabaa tanan dhiisuu du'ee tan bata jette bosona deebi mirga qabda bosonatti deebi dubbiin teenna dhugaadha
soban beeynu haqumatti dubbanna nuti namni kabajuu qabnu jaajaa qofa isinitti maan hayyuu maalii warri jettu warri ala kanaa warri mindeeffamte mindaa wayyaanee mataa kana gubbaa gahe dalagaa takkan qaban isiniin jedha jedhan gadi bayanii hin dalagatan damoosuma qofa wayyaanee irra nyaatanii oromoo duuluu jabaa iddee marroo akka itti isaan balaaleffachaa turan hin beeytanii kanaafi oromoo nama lama akkana jabeessi marroon hujiin sitti argisiise hujii isaa laali jabeessi jawaar muhammad ammoo har'aa miti ta'isaa kaleessa marroon ammoo waggaa kanniin keessatti sitti mul'ise kanaafuu abdii irraa qabna jechuudha isinii galee an dhugarraan ta'u kanaafi loltuu fi hayyuun kee wasii qunnamuu qaba isaan kaan ammoo finfinnee ta'anii alaabaa tiyyarraa goraa warra jedhu boordii filannoo uummanni oromoo kassasuu qaba alaabaa oromoo akkamitti nama tokko kennitanii alaabaa oromoo akkamitti paartii tokkoon galmaayaa elala waa takkan irraanfatina alaabaan tuni gaafa jaaldaa'uu ibsaa akka jedhu kanatti deeme loltuun adda bilisummaa oromoo itti fayyadamuu hin dandeessu jechuudha kanaafuu dogoggora alaabaa kana asirraa hubachuu dandeessan isa kana waan ta'eef alaabaan adda bilisummaa oromoo ka bakka buutu ummata oromoo bal'aa fi jajjabee teennata bosona jirtu bakka ani dhugaa siif hima jaalattee jibbiteessuma kana waa'ee ammoo boordiin filannee haa beekuu 100 barreessee 10 barreessee 99 yoo barreessite hiikan qabu maaliif jennaan ummanni alaabaan teenna jechaa jira alaabaan ta paartiitii miti ta dhaaba tokkootii miti alaabaan oromoo ummata oromoo hundaaf bilisummaa yoo danda'an oromiyaa walabaa dhaabuudhaaf alaabaa dhaabbatteedha yoo oromiyaa walabaa dhaabuu baatan ijoolleen adda bilisummaa oromoo haga gaaf oromiyaa walabaa dhaabbattuutitti lolli itti fufaa jechuudha kaayoon alaabaa kanaa isa kana yoo kanan beeyne ammoo wanni qabsooftaniif hin jiru ishkoomee gilaash yaa isinii galee dhugaan jirtu kanum alaabaa tana hiikaa isii yoo hin beeyne qabachuun isin hin barbaachisu hiikaan alaabaa kanaa nuti warri alaabaa kana harkaa qabu ni lolla haga gaafa oromiyaa walabaa dhaabnutti qabsooni geggeessina akkana bara haga gaafa oromiyaa walabaa dhaabnutti qabsooni geggeessina qabsoo karaa kana gaa wanti jedhu nu bira hin jiru jedha alaabaan kun kanaafuu daawud ibsaa maal godhaa qabateetiniin finfinnee keessatti alaabaa tana maqaa balleessuu barbaada kuni waan dalaguu miti habiibi keetiifuu yuquu misranyaadha walakkaa nama keetii biltsiginnaan fudhatte walakkaa nama keetii kun mana hidhaa jira kanaafuu paartii abaa'oo nagaa wanni jedhu hin jiru guutuun isaaniitu diigamanii akkanaanu dhugaa isinitti hima abaa'oon hin diigamne jettanii isin mee abaa'oo naaf hima abaa'oon eessa jira ijoollee bosona jirtu malee abaa'oon araarsoo biqilaa ta qajeelaa mardaasa warra kunoo ispoortii ta'ee kaleessa kowaasii masrii 2-0 galche kanniin isinii galee hoogganaa ispoortii beeytanii qajeelaa mardaasa isa barka masrii 2-0 alatti ari'e yoo qalallee wallaaltan isinii himna abaa'oon isaan kanniin diimaan nagayoofa abaa'oo wanni jedhu amma inuma hin jiru oromoo quba qabaadha jaaldaa'uu ibsaa akkuma duraan haasaa barate haasaa jira malee wannummaan abaa'oo jedhu iyyuu hin jiru isinitti madagaa abaa'oon tun kutte abiyyi ahmad waliin kun ministeera maalii ta'ee kun ministeera ispoortii ta'ee hojii oofaa jiran abaa'oo walakkaan loltuun isaanii jaalabdii raggaasaa mikaa'el booran maarreen mana hidhaatitti umriin isaanii dhumee dhukkubsatanii kun mana yaalaa kun akkas ta'e jaaldaa'uu ibsaa kophaa isaa finfinnee keessa taa'ee jawaar alaabaa teenna kan qabanne jedha kanarraan bar paartiin isaan jiru osoo beekee jaaldaa'uu ibsaa waa dubbachuu hin qabu ture sababiin isaa maali ummanni isa waliin jiru isa ganee jira kaleessa ganame daa'uu ibsaa tokkummaan paartii abaa'oo hin jiru abaa'oon diigame hin jiru abaa'oo wayiitu daa'uu akkuma duraan qaaqa barate qaaquma kaasuudhaaf haasa'a malee abaa'oo wanni jedhu hin jiru quba qabaadha ilaalaa diimaa nagoo qajeelaa mardaasaa jaal araarsoo biqilaa hundi isaanii kunoo amma mootummaa wajjin hojjechaa jiran koloneel gammachuu ayyaanaa dheengaddamaniidhaatii gadi ba'e jaal abdii raggaasaa agarraatitti hidhaa jira kanaafuu wannummaan abaa'oo jedhu iyyuu hin jiru abaa'oon humesiitii iyyuu diigamtee jirti kanaafi yoo dandeessan kaafaa dabalamu yookaan ammoo akkanumatti laa zalaalam jiraattan malee wanti fiddan takka hin jiru nuti amma booda ummanni oromoo wanni abdii irraa qabu lama qofa ijoollee bosona jiranii fi waraana adda bilisummaa oromoo bosona jiruu fi paartii qaafaa'oo qofa abaa'oo wal gantan wal qooddan wal sharaashartan tokkummaa keessan isintu qoode kuunsi gate aangoo sirraa fudhate bakka kee fu'e alaabaan amma bakka lama jirti bara jaal araarsoon biqilaallee alaabaan tun tiyya jedha jaal daawudiis tiyya jedha gara marattuu rakko walumaa galatti abaa'oo wanni jedhu hin jiru jedhana diigame paartii ijjannoo qabu paartii murannoo qabu kaafaa'oo deeggarranu akka deeggarsaatitti garuu miseensaa miti lammaffarratti ammoo loltuu waraana adda bilisummaa oromoo ijoollee bosona jiran deeggarra isaan kana lamaan abaa'oo wanni jedhu hin jiru jaal daawud ibsaa akkanumaan lafa dhiita malee hooma takka harkaan qabu hooma takka isiniin jedha dhugaa isinitti maan dheengadduma kana dhaabatatti hidhaa ture jechaa turan mee maaltu isa waliin jira abaa'oon kaleessa galtee tokkummaa qabdi araarsoon eessa jira qajeelaan mardaasaa eessa jira diimaan naga'oo eessa jira
takka wajjin hin jiran dhugaa jirtu yoo liqimsuu barbaadan Oromoo ABO'n hin jiru ABO'n diigame ABO'n tokkochi jiru OLA dha loltuu bilisummaa Oromoo paartiitti akka paartiitti ka jiru KFO qofa paartii nam tokko keessaan hir'atin ka nam tokkoon ganin ka ejjennoo isaa qabatee garraatitti cicce KFO qofa Oromoo paartii tokko qaba paartiin tokko qaba KFO loltuu tokko qaba waraana adda bilisummaa Oromoo marroo dirribaa marroo jabeessi KFO jabeessi isa dhumaati assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu nagaa keessanaa jiraadha dhugaan jirtu kana warra mindaa wayyaanee fudhate Jawaar maqaa balleessuu du'a Hacaaluu Jawaaritti dibee dhugaa Hacaaluu dhoysuudhaaf olii gaffiigu adda isinii baafnaa hubadha kaleessa Hacaaluu qajjeessa Abiyyi jechaa turan har'a ammoo damoosni isaanii wayyaaneen funyaan isaan qabdee birrii kenna fidaa jennaan Jawaaritti garagalan jechuudha hin danda'amu kun kanaaf guyyaa har'aatitti jawwee shaalleen hin dhufa gidduu kana yaannee jirraayyuu har'a ka inshaallah Sweden irratti wal argaan Swedenitti hundi keessanuyyuu anis yoo sa'aatii argadhe dabree yeroo tokko internet irratti deebi'een ilaala sagantaan qabu garuu yeroo sanitti jira waliigalatti guyyaa har'aa daaddishaa kennanii agarraa dhugaan jirtu suma kana warri mindaa mindeeffamee mindaa nyaataa bahe amma dalagaa takkan qaban nam tokkon dalagu warri Jawaaritti duulu kun tokkochisaa dalagaan qaban mindaan isaanii achii dhufa achi asii aqaan beeytanii maa Oromoo takka Oromooyyuun beekan jarri kun Oromooyyuu ta'uu na shakkisiisan isa kana waan ta'eef galatooma fayyaa keessa jiraadha dhugaan jirtu tanaaf fudhadha haquma jirtu sinii lafa kaayanar liqimsitan liqimsuu baattan wanni godhan hin jiru